Ijoollee kottaa gommana nyaadha gommana gurraacha biyya keenya argamu. Gommana inni jaalataa. Argitanii gommanni akka itti bareedu. Dhugaa hedduu takka bareeda gommana. Sarichaati. Duraallee kottaa nyaadha. Gommana dhugaa. Maashaallah hedduu jaaladha. Gommana gurraacha. Kottaa. Nama akka foon caalaa jaalatu jira. Baay'ee gaariidha. Akkatti nyaachiftan kaante. Maashaallah ante baay'ee gaarii wallaahi. Waa tiyyattii sanii cicciriis. Baay'ee gaariidha. Akkatti nyaachiftan kaante. Maashaallah ante baay'ee gaarii wallaahi. Waa tiyyattii sanii cicciriis.
jabaan arimaa wanta arimaa haltu himaa. Bucho daboola dhagee ennaa daboomte galigii. Shukee jalaa jirisa fudhee jalaa milisa. Ijoollee hotta gommana nyaadha goroon gommana gurraachi biyya keenya arginu. Gommana inni jaalataa. Argitanii gommanni akka itti bareedu. Dhugaa hedduu takka bareeda gomman. Sarichaa miti. Duraallee gommana. Gommana dhugaa. Maashaallah hedduu jaaladha. Gommana gurraacha. Hotta. Nama akka foon caalaa jaalatu jira. TikTokeroች tun haadha gadaati. Laayiviin TikTokii waan seef hin goone viidiyoo gabaabaa kan isinii waraabe. Pilis Oromoo ko haati gadaa yaada haadha ilma ofiitiin osoo nyaattu osoo dhugdu akkatti halkanii guyyaa imimmaanii golgolootee jirti. Isiinuu daa'ima xiqqootan. Daa'ima xiqqootanatu daa'imummaan daa'ima argattee osoo daa'ima ofiitiin wal argin waggaa jaha afaan isitti raaree laayiv irratti dhageettanii waggaa jaha. Kanaaf amma wanni viidiyoo kana waraabuuf na dirqee faasan karee fitirraa hafee osoo hin taane namoonni adiraashaa isii barbaadan isii gargaaruu barbaadan lakkoofsa isii akkaawuntii jala isinii kaaya koomentii jala isinii kaaya koomentii jala isii fudhaa bilbilaa fi waan dandeettaniin yaadan mallaqaan du'aa hin bira dhaabbadhaa akka rabbiin ilmoo isiitiif yeroo dhiyootti wal agarsiisu du'aayii godhaa fi gadaan ilma isiiti ilma keenya hunda rabbi yeroodhaan haadha isaati wal bira haa fidu. Ijoolleen Ingiliizirraa Hasanii bira dhayxanii gadaa gaafatan galatoomaa Hasanatillee galatoomii warri haadha gadaa bira qaaman yaadan dhaabbatanii fi dhaabbachuuf yaadaa jirtan hundi keessanuu galatoomaa. Pilis rabbumaa jedha obboleettii ta'e sana akkasiin as keessaa baatee gadaa bira dhayxu godhaa fi isinin jedha. Haadha gadaa maal jettati wanti qabda? Galatoomaa isinin jetti amma paaspoortii tu hafee paaspoortii barbaadachaa jirti waan sanillee akka paaspoortiin bahuuf godhaa jiranii waan dhamatu qabda haadha gadaati addatti. Min qabee Abdulaziz akka obboleessa kiyyaatti yeroo rakkoon tun dhufte irraa eegalee ilaa arraan tanaa kana hojii jiru obboleessa kiyyaa ilma biyyaatii Oromoodhaasii isaan uffitti galatoomfachuu barbaada. Inni lammaffaa immoo Maahir Awustiraaliyaa irraa isa namni na gargaare jira lameen san yoomillee nurraan fadhu na galatoomaa jechuun hin barbaada. Okay, waan nama dhibu ilma isii gadaa Oromoo lama qofa dhaqee gaafate Hasanii mucaa takka. Haadha gadaa mootu ijoollee lama qofa keessan ka quuqameef namni biraa haa yaadullee. I think adiraashaa dhabananuu adiraashaa dhabee Abdulaziz Maahir dabalatee walumaa gala ijoolleen Hasanii fi mucayyoon gadaa gaafattanis isin arfan jechuun maqaa nutti gootanii rabbi darajaa keessan hafa geessu. Oromoon birallee warri adiraashaa isii dhabdan warri yaadan immootu gargaaruuf feetanii waa harkaa dhabdan. Walumaa galatti namni homaa harkaa dhabeefaa dagateefaa malee namni rakkoo ilma ofiitti garaa jabaatu hin jiru. Mucaan tun daa'ima xiqqoo ilmooteenna ilmi isii ilma keenya jechuudha. Kanaaf amma walumaa galatti akka isaan dafanii wal bira gayan haa goonuu isiniin jedha. Oromoo ko waan qabdaniin bira dhaabbadha. Haadha gadaa wal qunnamsiisa lakkoofsi koomentii isii kaaya. TikTokii yaada nama fixachiisu kun dhumateera daqiiqaan baay. Rabbiin si fayyisaa hin boo'inis qalbii sin cabinii ati ofiifuu daa'ima hin barataartaa?
daftara eenyu sii bitaara? Jaarsuma namni goonaan bakka amma barataara. Abshira abbaa koo. Mucaa kana mee ilaalaa obboleewwan koo rabbi isinirraa jaallatu. Rakkina abbaa ilaaluu dadhabee nutimtunuu garaan nu gubatee waan goonus wallaallee daa'imichi kun doktora ta'uutu malaa ulamaa ta'uutu malaa kana keessa immoo rakkoon ajaa'ibaa isa mudatee qalbii cabee xiqqeenya kanaan yeroo inni gaddee yaadda'ee boohuu waan nutti dhagahamu hundi keessanuu qabaachuu qabdan inshaallah. Nuti immoo mucaa kanan barsiifannaa wajjiniin guddifnaa abbaa isin gargaarra. Abbaan kun fayyii jennaan guyyaa tokko rabbiin ijaan nu agarsiisutu mala deemee akka ilma namaatti carraaqatee fayyee miila isaatiin deeme kan inni nagadatu rabbiin ijaan nu agarsiisa waan ta'eef quduraan kan rabbiiti hundi keessanuu kan dhiiraa dubartii shamarran sumayyoota bilaalota hiree gargaarsaa rabbiin sii kennee fi qabeenya rabbiin sii kenne imimmaan dhangalaatu kana fuula rabbii kan keetitti yoomal qiyaamaa rabbiin immoo ilmi namaa kulliin hin bo'aa guyyaa qiyaamaa hin boohaa waan boohuuf hin beekamu malee hin bo'aa gaafa cinqinitti hammaate har'a biyya duniyaatti rakkoon ilma namaa gochiftu kuni keessaa hin ba'ama hin rakkata rakkoo keessa garuu hin qaxxaamura gaafa namatti dhufte dukkanoofti malee keessa darbamuunsaa waan hin oolleef waan ta'eef obboloo tokko nageenya rabbii isinirra haa jiraatu nu bira dhaabbadhaa gargaaraa deeggaraa obboleessa keenya kanaa haa wallaannannu adeeggarannu wallaansa qofaayyuu miti uma nyaattee bultuu fi waan ilmoon isaa ittiin barattu jireenyi Itoophiyaa keessaa widdii isaa yoo argitan wallaahi jireenyumaaf akka itti nyaatanii bulannu namaaf baay'ee jabaatee jira amriin ulfaatee jira amriin akkaan ulfaatee jira saamunaa qaamaa bitattee uffataan miiccachuuf qarshii 40 gara qarshii 50 mee namni kana wajjin jiraachaa fayya dhabeessa kana wajjin jiraachaa akkamitti jiraata rabbiin si fayyisaa hin boo'inis qalbii sin cabinii atufiifuu daa'ima hin barataartaa Barataara. daftara eenyu sii bitaara? Jaarsuma namni goonaan bakka amma barataara. Abshira abbaa koo. Mucaa kana mee ilaalaa obboleewwan koo rabbi isinirraa jaallatu. Rakkina abbaa ilaaluu dadhabee nutimtunuu garaan nu gubatee waan goonus wallaallee daa'imichi kun doktora ta'uutu malaa ulamaa ta'uutu malaa kana keessa immoo rakkoon ajaa'ibaa isa mudatee qalbii cabee xiqqeenya kanaan yeroo inni gaddee yaadda'ee boohuu waan nutti dhagahamu hundi keessanuu qabaachuu qabdan inshaallah. Nuti immoo mucaa kanan barsiifannaa wajjiniin guddifnaa abbaa isin gargaarra. Abbaan kun fayyii jennaan guyyaa tokko rabbiin ijaan nu agarsiisutu mala deemee akka ilma namaatti carraaqatee fayyee miila isaatiin deeme kan inni nagadatu rabbiin ijaan nu agarsiisa waan ta'eef quduraan kan rabbiiti hundi keessanuu kan dhiiraa dubartii shamarran sumayyoota bilaalota hiree gargaarsaa rabbiin sii kennee fi qabeenya rabbiin sii kenne imimmaan dhangalaatu kana fuula rabbii kan keetitti yoomal qiyaamaa rabbiin immoo ilmi namaa kulliin hin bo'aa guyyaa qiyaamaa hin boohaa waan boohuuf hin beekamu malee hin bo'aa gaafa cinqinitti hammaate har'a biyya duniyaatti rakkoon ilma namaa gochiftu kuni keessaa hin ba'ama hin rakkata rakkoo keessa garuu hin qaxxaamura gaafa namatti dhufte dukkanoofti malee keessa darbamuunsaa waan hin oolleef waan ta'eef obboloo tokko nageenya rabbii isinirra haa jiraatu nu bira dhaabbadhaa gargaaraa deeggaraa obboleessa keenya kanaa haa wallaannannu adeeggarannu wallaansa qofaayyuu miti uma nyaattee bultuu fi waan ilmoon isaa ittiin barattu jireenyi Itoophiyaa keessaa widdii isaa yoo argitan wallaahi jireenyumaaf akka itti nyaatanii bulannu namaaf baay'ee jabaatee jira amriin ulfaatee jira amriin akkaan ulfaatee jira saamunaa qaamaa bitattee uffataan miiccachuuf qarshii 40 gara qarshii 5